Oh my God! Oromo Johar Mama Marate Jiraka Baida, Warabin. Ashama argamuun akkam jirtu daawwattoota Horni Miidiyaa kun qophii dhimma viidiyoo torbaniiti. Qophii dhimma viidiyoo torbanii karaa Horni Miidiyaa isinii dhiyeessuu jalqabeetiin jira. Sagantaa kana qopheessuun kan isin waliin turan ayyaanta taa'eedha. Gamanumaan qophii kana yoo jaallattan like, share, subscribe gochuudhaan nafaana dhaabbadhaatiin jechuu barbaada. Egaa qophii koo dhimma viidiyoo torbanii guyyaa irraa keessatti yaadolii dhimma waa'ee eebba kitaaba Johar Mahammadii fi akkasumallee gaaffilee ciccimoo deeggartoota mootummaa fi booboo deeggaran Johar Mahammadiif dhiyaatan inni immoo deebiin isaa maal fakkaataa deebiin inni deebise irratti immoo gama TikTok gubbaatti bifa akkamitti gara qoosaatti yookiin immoo yaadi namoonni dargaggoonni gama TikTok irratti kennatan maal fakkaata akka jedhu qindeeffadhe dhimbiibee isin biraan ga'uuf dhiyaadhee jira. Amma xumura qophii kootitti bashannana nafaana turan isiniin jechuu barbaade. Egaa gamanumaan gara qophii kootitti gaafan isin dabarsu tippa kana Johar Mahammadii kitaaba isaa eebbisiisuudhaa fi UK irratti argameeti jira. Achirratti qeerroowwanii fi qarreewwan akkasumallee artistoonni baay'een bifa gaaffiitiin Johar Mahammad gaaffii gaafachaati kan isaan turani. Keessumaa artistii Usmaan Suleymaan jecha inni jedhe irratti mee viidiyoo kana daawwannee waliin adeemna. Isin hojii uummataati kun hojii uummanni jaallatu hojii uummanni hojjetu nuti artistoonni hojii mataa kennaa qabna. Isin bakka bu'oota koreeti moo yookiin ammoo tuyyuu bakka bu'aa hawaasaa kanaati moo akkamiin nuti warri artii hojiin teennaa achi miti achirra teessan takka gaaffiin xiyyatana isin suuta achitti itti gaddeebi'a. Johar kubbaa bute lammaa harkaan ga'e lammaan butte gara biyyi dha'e abii rukute kubbaa goolii teenna dha'e. Akka kanaan ifaajeen uummataa lubbuun qabsaa'ota qabsoo wareegamtee harka kennaa bahe. Egaa akkuma viidiyoo isaa waliin daawwannee ilaalaa turretti jecha inni jechuu jiru isin akka uummanni Oromoo tokko isintu waliigaluu dandeenye dhaabatu waliigaluu hin dandeenye malee Oromoon tokko nuti waliigalleeti kan inni jirru jechuudhaan akkasumas immoo waa'ee isinii kubbaa taphattanii ati Lammaa Magarsaatti laattee Lammaa Magarsaa immoo abii kennee abiin immoo fuudhee nutti galchee jedheeti bifa kanaan yeroo itti yaada ibsatudha. God have mercy upon us. Gama kana ilaalleeti waliin daawwanneeti jirra. Mee viidiyoo kanitti hanutti immoo Johar Mahammad tibbanuma kana keessa Dr. Abiy Ahimad naajjeesuudhaaf na waame sin ajjeesa naan jedhee. Waa'ee nageenya kiyyaa kigoonu. Rabbi tolkannina kaan immoo natti dhiiftan. Angaalallee beekee rabbumaan as geenye du'aayuma kadhan nama waaqaa gaafa tokko naamee siin ajjeesa naan jedhe osoo hin dhamin dura hedduu aare siin ajjeesa naan jedhe jennaan eega bar wanni jee booda siin ajjeesa jennaan awo ani ilma sila taati ayyoon tiyya Goorgisi Sheekh Hussein warra adabbayyii bikkan dhayne hin qabdu gar hedduudhaan eeganii nan gutteessuu hin dandeessu. Kan inni jedhe irratti koomeediyaanii Abbaa Abdii sanarratti immoo gama TikTok isaatiidhaan maal jedhe inni immoo ka jedhu mee viidiyoo kana daawwannee walitti adeemnu. Koi jawari kufanya kama koi mimi koi rakade akabiti abiji si ajesa na anjere kiji ba dubbi suri yo jara da ofeta ne ni ba jara da garu dubbi si ajesa na anjere su dubbi su kiji ba jole ni ko nu duge fat tur kiji ba mari ka ga mi duga dubbanu kiji ba duga so ga tina yayya kiji ba na mi si ajesa jere ni jiru kitaba gurgura da yaro na mi si ajesa si jere jiru biya bayu tilawan imannan ju arimate sunni kijiba soba jette ati kijiba ajjeese jedhee ni jiru akkamiin nama guddaan si ajjeese jedhe hay ana dhiisii mootii yayyuu dhugeeffata dheeroo dubbisan hay nama akkamiin namni gurgu hayyuu meeqa jira jechisan dhageeffachuu jiru kijiba wanni akkamiin mootummaan tokko nama qabsaawaa tokkoon si ajjeesa jedhe
That is mistake in jedhamu duniyaa tanarratti yoo ajjeesu fedha bakka biraati. Kan itti aanu viidiyoon koo guyyaa irraa achuma biyya UK keessatti jechuudha. Gaaffii Jawaar Mohammadiif dhiyaate irratti yeroo inni deebisu waa'ee walitti araaramuu Itoophiyaa fi Oromiyaa san jedhu irratti dirqama araaramuudhaa qabdu walitti araaramuutii qabnaa. Itoophiyaa fi Oromoo waliif haala turani amma araaramuun dirqama. Wali araarsuu qabna Itoophiyaan ka Oromummaas, Amaarummaas, Tigrummaas, Somaalummaas, Walaayitummaas keessa calaqqisiiftu akka taatu godhuun dirqama. Adda adda deemuun nama tokkoof illee hin fayyadu. Adda deemuun illee hin dandeenyu wali araarsuun dirqama. Haana fudhadhaa yoo hadhaa ishuu kanarra buusaa dirqama kun. Oromiyaa fi Itoophiyaan gargar deemuudhaan qabdu ka jedhu irratti mee dargaggeessi gama tiiktookiitiin yaada isaa ibsate yookaan irratti maal jedhasa jedhu dhimbiibee siin biraan geetan jira mee viidiyoo sana daawwannee walitti adeemnu. Oromoo Jawaar Mohammad jira qabaayidha dhugaa rabbiin isiniin jaa dubbii waliin lallaaquu eegalee jira gaafa Ameerikaa galu maal nuun jee Oromoon bilisoomtee jirti namni bilisoomne jee baatirii fudhadhaa deemaa nuun jee okkee jennee furanne deebi'eeti Abiyyi dirree dimokiraasii bal'isee jira Itoophiyaan dimokiraatotee jirti nuun jee okkee jennee furanne deebi'ee egaa Abiyyi wajji wal dhabe maal jee Itoophiyaa dullatti nurra fi'uu barbaadaa jee Abiyyi hin furannuu jee okkee jennee furanne deebi'ee egaa hidhamee hidhaabee BBC irratti Abiyyuma sammuu Abiyyi keessa wanni dimokiraasii jaanin jirtuu nuun jee okkee jennee furanne amma eedamoo kana maal jee seetanii Itoophiyaa fi Oromoo walitti araaramuu qabdii jee abadan amma tanan furannu gaa dhugaa rabbi Itoophiyaa fi Oromoon abadan walitti araaramuu hin danda'an godaanni isaa maan nu gidduu jira harma nu murtee harka nu murtee nurra ijaaramte waan taateef hin furannu tana sirraa Jawaar Mohammad dhugaa rabbi Jawaar bakka qabatanii fi bakka dhiisan wallaalee jira akkanuma dubbii waliin laaka gurbaa hayyu jettanii dhageeffatanii if maraachaa jira gurbaa hidhaa dhugaa rabbi maraatee jira Jawaar. Yoo kana waliin daawwanneeti kan inni jirru egaa dargaggeessi kun kan inni jechuu jiru waan ati jette hundumaa gochaatti ka turree yerooti waan ati nuun jette hundumaayyuu tooraan gochaatti turree waan ati jette qeerrooniif qarreen tokko si jalan dhaabbanne abadan amma garuu isa Itoophiyaa fi Oromiyaa walitti araaramu jettu kanatti waliin gallu walitti araaramnudha. Kun yaada personaalii dargaggeessi kun dubbateedha. Sababni isaa nutii fi Itoophiyaa fi Oromiyaan walitti araaramuu hin dandeenyu. Sababni isaati Itoophiyummaa jechi jettu kun nu miiteeti jirti. Harma nurraa muraniiti harka nurraa muranii kanaaf iyyuu nuuf isaan gidduu gumaatu jira walitti araaramuu hin qabnudha. Kan inni jechuu jiru kanallee qofa miti asirratti yaadanni kaase tokkotu jira. Mee gamanumaan dubbii isaa kan dhaggeeffanne walitti adeemnu viidiyoo isaa jechuudha. Jawaar Mohammad yaadni kee bakka tanaan nuun ta'u bakka Itoophiyaan diigamuu qabdu ijaaramuu qabdi jette sanitti Itoophiyaan ijaaramuu qabdu diigamuu qabdi malee maaliif jennaan yoo ijaaramte Oromoo miiti malee Oromoon fayyadu jalqaba yeroo Itoophiyaan ijaaramtu jibba Oromoo irra ijaaramte seerri Itoophiyaa akka itti tumame jibba Oromoo irratti tumame jechuudha Oromoo ajjeesuu Oromoo gabroomsuu beekaa Oromoo ajjeesuu Oromoo if duuba deebisuu kanarratti uumamtee jechuudha jalqaba yeroo Itoophiyaan ijaaramte Itoophiyaa harkaa fi harma Oromoo murteeti ijaaramte kanaaf Itoophiyaa yoo diigamte malee yoo ijaaramte Oromoo miiti jechuudha yoo diigamte Oromoo fayyaddu Itoophiyaan akkatti Oromoo fayyaddu Itoophiyaan diigamte seera Oromooti yoo tumamte bicha seera Oromooti yoo ijaaramte bicha akkasii yoo Oromoo fayyadde malee Itoophiyaan ijaaramtu haala kanaan Oromoon fayyaddu Oromoo miiti jalqaba yeroo ijaaramtu jibba Oromoo irra ijaaramte harkaa fi harma Oromoo murtee dirqii irra ijaaramte waan ta'eef yaadni kee bakka tanaan nuun ta'u nuti Oromiyaa walabaa barbaanna waan ta'eef kalas girrisaa. Egaan gaaffilee ciccimoo deeggartoonni mootummaa fi booboo deeggaran Jawaariif dhiyeessanii akkasumallee yaada inni jedhee deebiin deebise irratti immoo ammas bifa qoosaati yookiin immoo yaada akkaataatti namni yaada isaa ibsatuudhaan dargaggoonni gama tiiktaakii irratti yeroo isaan itti yaada isaa ibsatanii hedduu dubbatan sanii dhimbiibee qindeessee isin biraan gahuuf yaadeetan jira. Sagantaa kana qopheessuun kan isin waliin ture ayyaana baay'ee torbanii qophii dhimbiibduu torbanii birootiin hanga walitti deebinutti yuutuubii Ormi Miidiyaa sabiskiraayib gochuudhaan akkasumallee immoo yaadaa fi qeeqa qabdanii koomentii jalatti barreessuun viidiyoo keenyas laayik sheer nu gochuudhaan nu cina dhaabbadhaa nu jajjabeessaa isiniin jechuu barbaada. Oraa bulaa deebanadha.